السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كيفوني أورمو كوغوتو جرجرتو منتيف كتان أصولين كودين الروان تقوي جرجة شوف كفردي سيني دوفي أكما برتمي دابو يوكين قطع بريداته كتركي هجنا هرچه هنگنو برباچي سيگرو هرچه برچقو سديهدا كاميرا مانكاتو كوغدادا سوقدا هردفتو تفي كبجمتو تكيا أكماتي كيسانيتيني زيتي مانكا قدا نياتا لما أكسممو نموني برباد dan daima mankaa tokko itti godhattanii kun ammoo tuyyuu sukkaara mankaa tokko sukkaaruma nyaataa itti gootanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa sanbooda bishaan xiqqoo owwaa tahe kabaayyoo owwaa tahe miti namoonni naannaa yookiin biyya owwaa jirtan bishaanuma ala jiruun kan bukeessitan yookiin miciqxanii jechuudha. Haala kanaan waliin gahannee sirriitti wal fudhachiifnee lafa keenya hanga inni kufnuuf jedhu yookiin nu bukaa'u jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa xiqqoo haala viidiyoo hojjechuu natti hin tolle kanumaaf isinirraa badee namoonni hedduun maaliif badde jettanii kan nagaafattan hedduu jirtani. San qofa osoo hin ta'in anillee hedduu isin yaadee jira. Isinis akkana yaaddan hin beekaa sirriitti wal fudhachiifnee erga miciqnee jenne ukkaamsine yookiin qadaannee kenna jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya inshallah wa ta'ala haala hojiitii fi haala viidiyoo babbareedaa tahe qabadhee attiin isinii bahuuf haala mijeeffataa jira bi'izni waahidil ahadi fedhii rabbii tokkichaatiin akka rabbiin na gargaaru isinis du'aayinaa kadhaa. Hanga barbaade karaan dheeratullee lubbuu yoo jiraanne jenne hanga barbaade isinirraa badullee dhufuun kiyya waan hin oolle waan taheef viidiyoolee hedduu wantoota hedduu inshallah qabadhee kan isinii dhufu akka isinitti gammaddanitti akka isin boonsutti jechuudha isin qaanfachiisu osoo hin tahini. Kanaaf har'a jirama jechuuf wallaa viidiyoo gabaabduu tana qabadhee isinii dhufe haalan osoo natti hin mijatini erga lixii keenya daqiiqaa 30 yookiin ammoo tuyyuu 40 bukeessine naannaa biyya qorraa akka biyya keenyaa yeroo gannaa fa'a yoo tahee jedhe ammootu sa'aa lamallee sa'aa 3 illee haga inni kuf jedhee bukaahutti jechuudha. Walumaa galatti akkuma argitan kanatti haga ijaan beeytanitti lixii ammoo tuyyuu akka lixii ambaashaa lixii daabboo difooni beeytan natti fakkaate kuffitaa akkasumatti las gootanii bareedaa kan ta'e laafa osoo hin tahin xiqqoo akka lixii daabboo difoo akkamitti isin himuu danda'a. Walumaa galatti baay'ee laafallee miti akka lixii biizaa fa'aatitti bukeessinaa jechuudha. Achi booda ammoo tuyyuu diriirsitanii bakka hanga barbaadanitti bakka 4tti haa ta'u bakka 5tti haa ta'u addaan muranna. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qixxaan kun ka turkiitii namoonni hedduun ni beeytanii jechuudha. Biyya turkii shoorba wajjin qophaa'aa akkasuma mootuyyuu nyaatolee gosa hedduu wajjin qophaa'aa shoorba misiraa beeytan jedhee yaada namoonni hedduu jechuudha. Kanaaf qixxaan biyya keenyaa hin jira asii maaltu turkii si geesse jechuun keessaa waan hin oolle wama jaaladhuu fi nyaata isallee yeroo tokko hoteelarraa namoonni biyyaan baa jirtan ruuza wajjin illee ni dhihaataa ni dhufa jechuudha. Waan ufii jaaladhuuf akkuma hojjadhuun isiniin gahe ammootu jira jechaaf malee viidiyoo haalaan natti hin tolle. Inshallah rabbiin nu jiraachisu umrii dheertuu fayyaa nuu kenne akkasuma ammootuyyuu warroonni amantii islaamaa guutuun keessanuyyuu baga rabbiin waggaa kabajamaa ji'a baatii hajjiitiin akkasuma mootuyyuu ayyaana iida hajjiitiin illee baga jala bultii ittiin isin gahee ammallee guyyoota hafe kana muraasa rabbiin ittiin isin haa gahu hunda kennaa ittiin nu haa gahu waggaa guutuu rabbiin nuuf haa taasisuu isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa haala kanaa wal qixxeessine kuni jechuun muka kanarra yookiin xaawulaa kanarratti riguun dirqamaa miti. Namoonni hedduu sirriitti qixxaa biyya baratan harkarratti illee baxxeessuu ni dandeetta. Ijoolleen hedduun harkarratti sirriitti baxxeessan jechuudha wal qixxeessitanii haala kanaan jidduu achi booda ammootuyyuu isin maxbashaa akkasuma ammootuyyuu siniyaa isa jedhamu san hanga barbaadan ka afur fuudhullee guddaa yoo qabaattan kanaaf yoo furunni keessan yookiin ammootuyyuu eeleen daabboo keessa keettan kan mabraatii hanga inni isinii fuudhuun erga kaayattanii jettanii booddee sanii ammootuyyuu haxumaan haa ta'uu maan kan haa ta'uu akkanatti qirxii itti baafna. Qixxaa turkii san qirxii qaba jechuudha. Yoo akkana kennee jenne kennuma ta'a hambaashama kenna yookiin kuffitama akkasuma immoo nyaatota qixxama gara biraa taha. Namni martuuyyuu jechuudha aadaa fi duudhaa safuu akkasuma mootuyyuu akkaataa ittiin adda itti baasu ka biyya ufii qaban waan taheef ergaa haala kanaan waliin geenne jenne daqiiqaa 20f qadaannee ukkaamsinee feestaala yookiin sufraan kenna. Achi booda mootuyyuu killee takkitti cabsinee waliin gahannee gubbaa dibna daqiiqaa
digdama jechuudha. Erga lixii kana baxxeessinee akka inni ol kuf jedhu ammallee bokokutti jechuudha. Erga qixxaa kana baxxeessinee xaa'uu maxbashaa yookiin ammoo siniyaa irratti godhannee daqiiqaa 20 ukkaamsinee sufraa haa ta'uu feestaala haa ta'uu waan qabnuun qadaannee erga keennee jennee booddee sanii killee gubbaa dibnee haala margitaniin absuudaa haa ta'uu saliiqa yookiin simsimaa haa ta'uu erga itti goonee furuna keenya daqiiqaa 15 daqiiqaa 20 haga inni diimatee haala kanaan bareedutti jechuudha. Achi booda jala daamsitanii bil'aafiyaa